السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء كم جرت هردفتو تكيني سجنتا كيني قويا الراتين أكاتا اتي فيديو باوربوينتي الرتقلشن إسنتي أجرسيفنا أجت مركو بي سجنتا كينياتي نفانا ترتي غاري سنين جنا أجام مايكروسوفت باوربوينتي الرتي جلقبا بكا ستارت بتني كان ردفتني توكان بكا سيرشي كان ردفتني باوربوينتي كست بريستو yeroo kana PowerPointiin 2013 akkasitti isiniif banama. Haala kanaan isiniif dhufa. San booda PowerPointii kan bakka animeeshinii yookiin immoo kan barbaadan akkasitti filattu. Haala kanaan filattu. Egaan erga fuula isaa haala kanaan filattanii booda bakka irratti galchitan kun mata duree isaati. itti aansuudhaan bakka duwwaa kanarratti akkaataa viidiyoo sirriitti galchuu dandeessan waliin ilaala. Viidiyoon bakka duwwaa kanarratti gala. Egaan PowerPointiin sagalees viidiyoos ofirratti akka fudhatu ni beekama. Egaan jalqabaa as bakka hoomii bira dhufneetiyyuu hoomitti aansee insertii jira. Insert isa jedhu irratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Kallattiidhumaan as gara xumuraarra bakka viidiyoo jedhu kana as dhufna. yeroo tokko asirratti tuqaasna. Egaan viidiyoo karaa lamaan galchuu dandeenya. Tokko onlaayinii irraati, kallattiidhaan intarneetii irraa yookiin immoo waayifaayitiin karaa intarneetaatiin seennee gad irratti buusuu kan dandeenyu. Inni lammataa kallattiidhaan koompitara keenya irraa gara PowerPointii kanaatti kan fidannudha jechuudha. Kanaaf isa lammaffaa kanarratti tuqaasna yeroo tokko. Egaan bakka viidiyoo keessan kaa'attan yookiin immoo viidiyoon keessan bakka inni irra jiru dhaxxaniitii kallattiidhaan barbaaddu. amma deeskitooppii irraa viidiyoo qabaa irraa haala kanaan viidiyoo achirraa qabdan ni barbaaddu. Egaan kun akkuma argaa jirtan viidiyoo kana asirraa qabaa. Viidiyoo kana irratti erga akkasitti tuqattanii booddee insert bakka jedhu kana tuqattu yeroo tokko. Insert erga jettanii booda hordoftoota keenya haala kanaan irratti galee jira. Kanaaf kallattii saayizii isaa immoo akkasitti qabdaniitiyyuu iskiriiniyaan fuullee isaa irratti wal qixxeessitu akkasitti jechuudha. Amma argaa jirtu yoo ta'e viidiyoon kun galee jira. Egaan amma kanaaf immoo pilee goonee akkaataatti taphachiisuu dandeenyudha viidiyoo kana. Asirraa bakka kan argaa jirtu yoo ta'e pilee or paawuz kan jedhu ni jira jechuudha. Bakka kanarratti akkasitti tuqanna. Egaan argaa jirtu yoo ta'e viidiyoo viidiyoo kana haala kanaan taphachiisuus ni dandeessu. Yeroo tokko akkasitti yeroo tokko kanis hin dhaabata. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin viidiyoo akkaataa itti PowerPointii irratti galchinu isinitti agarsiisnee jirra. Itti aansuudhaan sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.